sanbata duraa oduutti aanee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Qophiin oolmaa waboo injifannoolee waraana bilisummaa Oromoo haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru bu'aa ba'ii fi mudannoolee adda addaa kan keessatti waraana bilisummaa Oromoo irraa dhageenyu ta'a. Kun qophii keenya oolmaa waraana bilisummaa Oromooti. Ajajoota olaanoo Abaaboo Waboo Jaal Gammachuu Abbooyyeef Jaal Marroo Dirribaa affeerraa keenya simattanii raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin gaaffiif deebii taasisuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan dursee galatoomaan isiniin jedha. Galatoomaa fayyataa haala yeroo ammaa kanarratti gaaffiif deebii nu godhuu keessaniif galatti keessan bilisummaa ta'uu galatoomaa. Hayyee Jaal Gammeessinirraan jalqabaa ajajoonni olaanoo Abaaboo Waboo yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irraa fagaattanii jirtu. Namoonni hedduun isin iyyaafatu. Maaliif miidiyaa irraa fagaattan? Egaa haaluma yeroo fi hojiitti irraa kan ka'e gara miidiyaatti dhufuu dhabuun keenya hin jira. Haalli jirus jijjiiramaa dhufee nus kan gula yeroo keenya guddaa waamuu kanarratti taasisaa jirruuf miidiyaa irratti dhiyaachuu yeroo ittiin arganne turre jechuudha. Hayyee Jaal Marroo isinoo? Hayyee jaalallee miidiyaa irraa turuun ni dhugaadha. Hundumtuu yeroo qaba miidiyaa yeroo hedduu sibiilillee dabalatee viidiyoota hedduu irratti immoo waraana bilisummaa Oromoo karaa garaatti taasisuuf miidiyaa warra turame ammas nama xiqqootu sagantaa miidiyaa adda addaa irratti bahee waa jechuutu dhibe malee qophiin waraanni bilisummaa Oromoo waan inni godhu bakka hundumaarraayyuu miidiyaa marra jira. Hojii waraana bilisummaa Oromoo waraanni kun immoo jaarmiyaa guddaa ta'ee dhaaba guddaa ta'ee hojii walii qoodee hojiitti jira. Namuu waan barbaachisu iddoo barbaadamutti atilleen taatu bilbiltee argattee dubbistee dhimma isaa itti ilaallatutti waa jechaatumma turtee yeroo itti immoo barbaachisu uummati keenya fanfajjiyamaa guyyaa keessa yeroo ture immoo itti watwaannee itti lallabnee itti himannee waan jechuu qabnu jennee akka jaarmiyaatti akka waraana bilisummaa Oromootti akka dhaaba adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo itti fudhateetti haasa'amaa ture. Egaa namni baay'een miidiyaa irraa dhibamuu waan jedhu kana akkuma nam tokko qofaa ilaaluu irraa ka'a malee waraanni bilisummaa Oromoo waan isa ilaallatu deebii itti kennu hedduun miidiyaa marra jira. Warri quba hin qabne hedduun miidiyaa qofaa irratti hojii waraana bilisummaa Oromoo eegu miidiyaa irra hin jirtan jechuu danda'a. Kanaatti immoo hojii lafa irratti qabatamaa hojjetamaa jiru warri quba qabu. Oolmaa oboo sochii oboo dalagaa oboo babal'ifannaa akkasumas immoo dirqama waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda keessatti guuttachuu qabu hojjetamaa ture namuu quba qaba. Kanaaf nam tokko yookaan nam lama miidiyaa irraa sabuu sana miti hojii qabatamaa Oromoon amma isa barbaachisu miidiyaa irratti haasofnee dabarre sana hojiitti hiikuu lafarratti waan hojjetamu irratti xiyyeeffannee sana hojjechuu Oromoon nama qabaa waraana qabaa. Natti dubbatee natti himee kana godhinaan jedheera waan hojjetu beekeera waraanan qaba waraanni koo waraana bilisummaa Oromooti waan hojjetu beeka jedhu kanarraa kahafe miidiyaarraa fagaachuun suni dhimmi waan irratti haasa'anii yoo hin jiraanne qaamni immoo dhimmi isaa ilaallatu asuu bilbiltee argattu irratti waa himu immoo yoo jiraatan ammoo gochaama turte. Miidiyaarraa hin banne jaalgammeen akkuma jedhe immoo yeroo barbaachisu irraa kaase wanni jennu hanbiraa hin jirre immoo qaamni dhimmi isaa ilaallatu jechaatuma ture. Ati immoo yeroo barbaachetti arraata kanarratti qooqa Oromoo qooqa waraana bilisummaa Oromoo sagalee waraana bilisummaa Oromoo miidiyaa irratti waraana barbaade iddoo barbaachetti ni argatta. Beektaa fi jiraa fi kaa iddoo ati jibbuu fi waan ati hojjettu hin beekne immoo siyyuun barbaadees mootiin argatu. Inni kun kana fakkaata egaa. Hayyee galatoomaa lamaan keessanuu deebii naa laattaniif ulfaadha. Amma haalli siyaasni impaayera Itoophiyaa keessa jiru xiqqoo kan yeroo biraarraa addadha. Lollillee ni jira. Kanarratti gabaabsitanii waan jettan qabdu jaalgamme. Egaa nuti hojii keenya hojjechumaatti turre haala ganna lamaan dabran sana guutumaa guututti
lolarra turre diina keenyasi akka inni saganteeffate osoo hin taane faallaa sanaa nuti hojiilee gurguddaa hojjechuudhaan isumarraa deebinee meeshaa ittiin jechuudhaan guddachaati babal'achaati jirra oolumarra jirra jechuudha. Wanni amma haaraa kun tokko kan ana kanan itti fudhadhutti ganna lamaan dabre kana warri lamaan waladhaa jiran kun lachan isaaniitiyyuu waraana biyyattii keessatti waraan bilisummaa Oromoo haadhaa turan. Tigiroonnis taanaan ajajootiin olaanoon guguddoon kan nuti ganna lamaan kan lolaanii turre Tigirootuma. Habashootinis akkasumatti warri PP jechuudha. Egaa warri lamaanuyyuu waraan bilisummaa Oromooti humna waraan bilisummaa Oromoo kan dhabamsiisu tokkummaa Oromoodhaa gannoota sadeen dabran dura ture humna siyaasaa guddaa sana balleessuun tokkummaa Oromoodhaa san diiguu fi akkasumas dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ganna agasii dure ta'e uummata kana sochoosaa ture sana dhaaba sana dhabamsiisuu balleessuu ka jedhu lachinuu irratti hojjetaa turani. Isaan lamaaniyyuu ofii isaaniitti adda addatti of qopheessaati. Lachuunuu ammoo deebi'anii waraan bilisummaa Oromoosiif humna Oromoodhaa kana dhabamsiisuutti lola gurguddaa waliin seenaa turre. Dhugaan hin qallatti malee cittuu jedha Oromooni. Boodarra ammoo isaanumti kaleessa akkasitti wal dorgomaa turanii booda humna Oromoodhaa yoo inni dadhabsiisanii bakka kalee barbaada sanatti deebi'uudhaaf isaan lachiyyuu godhaa turan suni boodarra deebi'anii afaan keessa wal deebisanii dhiiga ilmaan Oromoodhaa warri dhangalaasaa ture qabeenya Oromoo balleessaa manarra gubaatii yakka suukanneessa hamaa raawwataa turan sun har'a deebi'anii ofii isaaniitti walitti deebi'anii dhiiga walii dhangalaasaa jiranii. Kuni dhugaan Oromoodhaa. Qabsoon Oromoodhaa. Oromoon qabsoo dhugaa godhuu isaati kan mul'isuu fi dhugaa yeroo hundaayyuu aguma feete yoo itti duula malleen dhugaan kan yeroodhaaf yoo golgamte malee yeroon boodatti bakka isiitti ka deebitu ta'uu isaa kan mul'isudha. Kanaaf egaa nuti ittuma jirraa turre garuu haala carraan haaraan Oromoodhaaf har'a carraa isa dhumaa ka Oromoodhaa carraan isa dhumaa ta'e mul'ate jechuudha. Kun dhugaa kanaaf fidee dhufe. Kanaaf ammoo ka duraan hojjechaa turre irratti darana jabaannee sanarratti karoora keenya duraan qabnu irratti amma bifa amma jiru kana irratti uummata keenya waliin qindeeffachuudhaan gara xumuraatitti geessuudha. Carraan kunis Oromoo akka hin dabarre Oromoonis kana hubachuu qaba. Kana hubatee yeroo kana keessatti kan durii caalaa qooda barbaachisu kennuu qaba. Humna Oromoo humna waraan bilisummaa Oromoo kan humna taasisuu qaba. Humna kalee siyaasaadhaa tokkummaa Oromoo kaleessa ijaaramee isaan diigan sanas deebisanii ijaaruudhaan humna siyaasaatii fi humna waraanaatiin jabaatanii yeroo isaan wal lolan kana keessatti sadarkaa ammarra jirurraa sadarkaa diina keenya kana lachuyyuu waliin rukutu. Kun ammoo seenaa keessattis irra deebi'ee seenaa jaarraa 15ffaatti yeroo Oromoon akka malee xiixa'ee Oromoon lafa isaati irratti Habashooti warra Westerniitiin maqaa kiristaanaatiin saappoort godhaatii warri Islaamaatis akkasitti godhaa yeroo lola hamaa keessa biyya Oromiyaa keessatti godhamaatii fi Oromoon baay'eetti rakkatee xiixa'ee bakka tokkotti dhufee booda warri lamaan lola warra lamaa san keessaa inni deebi'ee gadaadhaan of ijaaree yeroo sanatti warra akkasitti warra Awurooppaatiin deeggaramu sanaayyuu lachuu waliin rukutee booda bilisummaaf walabummaa isaadhaa mirkaneeffate sana isa santu ka deebi'eedha. Oromoon kana gattaa'ee ilaaluu qaba. Carraan kun isa dabruu hin qabu. Carraalee fakkaataan kaleessas yeroo dhiiga ilmaan Oromoodhaa dhangalaasaa turan bara Shaataraat irratti Shaabiyaa fi Tigiroonni waraan bilisummaa Oromoodhaa bahaa Oromiyaatii fi kibba baha Oromiyaa irratti duula guddaa godhanii uummatas fixanii manas irratti gubanii waraana kana dhiibanii biyya keessaa baasanii gara alaatti baasanii boodarra ganna lamaan boodatti isaanuu deebi'anii warrumti kallee dhiigeen dhangalaase sun deebi'anii baadiyyaa shaarratti waan ta'ame dhugaan gaaf sana egaa carraan gaaf sana nu bira dabre waraanni bilisummaa Oromoo biyya ambaatitti faffaca'ee haalli dhaabichaatis baay'ee laaffatee yeroo akkas ture san keessatti carraan kun dhalate
yeroo san carraan Oromoodhaaf sun akka kanaatti hin ba'e. Har'a immoo waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa golee guutuu keessatti argama. Kanaaf carraan Oromoodhaaf bal'aadha. Carraa kanatti fayyadamuun dirqama taati. Kanaaf egaa hojii guddaatu nurraa eegama. Yeroon kun yeroo haasofnu osoo hin taane yeroo Oromoon martiniyyuu waan isarraa eegamu humna taasisuun humna Oromoo taasisuudhaaf yeroo inni hojjetudha. Nus kanumarratti xiyyeeffannee jirra. Kanaaf egaa carraan kun Oromoo bira dabruu qabu. Yoo carraan kun nu bira dabre kaleessa gaafa Shaabiyaa waliin wal lolaa turan Shaabiyaa eega injifatanii boodatti Mallas Faanti abbaa irree ta'anii deebi'anii humna agarsiisanii uummata keenya karaa irratti ajjeesuun waan qaba miseensaa fi uummata Oromoodhaa miseensa adda bilisummaa Oromoo jedhanii wanta isaan godhaa turan kalee kan yaadannu. So ammas ammoo kanaan booda maantu dhufa yoo warri kun lamaan wal'anii akkasittiin jedhan maantu dhufa ka jedhu san Oromoon gattaa'ee ilaaluu qaba. Seenaan irra deebi'ee kanas qooda Oromoon jaarsaa jaartii odon jedhin ka har'a lubbuun isaa Oromiyaa keessa jiru cuftiyyuu seenaa isa kaleessaa san deebisuudhaaf tokkummaadhaan yeroo socho'uu qabuu fi wanti Oromoon jala sararee falli xumuraa ka Oromoodha humna waraan bilisummaa Oromoo jabeessuudhaan humnaan diina kan dargutu callaatu furmaata. Kan kana hin qabne kaleessa sagarre wareegama guddaa baafne akkatti saamamne egaa magaalatti Jaalmarroo rafaan lakkisaa agasiin jedha. Hayyee ulfaadhaa Jaalgammee Jaalmarroo waan irratti dabaltan. Hayyee gaarii waan dheeraallee qabu Jaalgammeen bal'isee ifa godhee lafa kaaheera ammoo waan xiqqoo jechuun barbaada. Lolli kuni lola bulbuul lama bulchiinsa wal fakkaataa Oromiyaa irratti qabu wal lolu. Lola bulbuu lama ilaalchi jara kanaa isaanii saba cunqurfamaa qabani tokkicha bara zamana haasa'e jedhamurraa kaasee gara zamana moototaa achii gara seeruma tolchanii siyaasa tolchanii heeraa seera biyyittii konstituushinii biyyaa tolchanii ittiin goyyomsanii nama bulchaniitti wal fakkaata. Ilaalchi isaan qaban ejjennoo saba cunqurfamaa irratti qaban tokkicha. Haala akkasii kana keessatti sabni Oromoo eebbisa dugda harreen abbaan fe'ee eebbifatee itti fe'atu ta'uu hin qabu. Kanaan durasii Itoophiyaatu diigamte Itoophiyaatu mataa durraatite Itoophiyaatu maal taate jedhanii uummanni Oromoo guddeessi ilmaan isaa baadiyyaa irratti Zaalambasaa irratti Shiraaroo irratti Shiree irratti gabbarsiise. Rakkoo isaan gidduu ture suni rakkoo ilaalcha waloo ofii isaanii qabanii garuu uummata Oromoo achi keessatti uummatee waan takka irraa hin fayyadamneeti ture ammas kanatu deemutti jira. Oromoon as keessatti wareegama kaffaluu hin qabu tasuma. Wareegama kaffaluu qaba osoo hin taane bulbuul lamaan ilaalcha tokkicha Oromoo irratti qabu saba Oromoo cabsuu irratti anatu naaf mala aangoon barcuma siyaasaa bittaa Itoophiyaa keessaa naaf mala irratti wal dhaban kana keessatti wanni Oromoon gochuu qabu wareegama kaffaluu miti. Gama tokko goree isa tokkoof lolee wareegama kaffaluu miti. Akka qabuun waan qabuun inni qabu beenzinaan yoo beenzinan qabu ta'e qoraaniin yoo qoraanuu hin danda'u ta'e afaaniin itti afuufuu qaba jechuudha. Ofitti jechuu qaba lola kana keessatti. Achi keessa ammoo Oromoon baheetu ilmaan isaa qabatee waraana bilisummaa Oromoo saba Oromoo bal'aa qabatee biyya ofiitti dhuunfachuu qaba. Oromoon har'a sadarkaa kaleessaa sanatti ammasii waraana kana keessatti Itoophiyaa ayidooloojii isa kaleessa kufe deebisanii kaasanii saba tokkicha biyya tokkicha aadaa tokkicha amantii tokkicha nu fudhachiisuu fi dirqiruu kanaaf wareegama kaffaluu hin qabu. Carraa akkasiillee deebisee hin dhuftuu fi Oromoo kaleessa yoo ilaalte sabni Oromoo sirna gadaa mana barnootaatti barsiifata waan jettuuf viidiyoon olola siyaasaaf tolfattellee akkamitti ilmaan Habashaa akkanni qulqursee dubbachiisaa ture yoo argiteetta ta'e taajjabdeetta ta'e
har'a garuu mana barnootaatti abbaa gadaa ilma seera abbaa gadaa barachuuf sanatti jedhamuuf jira waan jedhamaa ture har'a ilmaan abbaa gadaa sirna dimokiraasii sirna gadaa saba fide nuti Itoophiyaa wal tokkicha afaan Oromootiin ibsi bahaa jira afaan Oromoo sa'aatii dheeraa fudhatee miidiyaa irratti bahamaa jira uummata Oromoo gowwaa taasisanii har'aa boru yeroo barbaadanitti afaan isaa dubbatanii sirba isaa sirbanii isa fakkaatanii ittiinii akka qoraan ibiddaan qophaa'utti qopheeffatan irra jira amma akkasitti lallabamaa jira Itoophiyaa keessatti. Uummati Oromoo har'a waraanni raayyaa ittisa biyyaa jedhamu ilmaan isaa isa jalatti ajjeesaa ture waan inni har'a fide hin jiru waraanichuma ka jiru waraanuma sana waraana kiyyaa jechuutti jira Oromoon kuni doofummaa isarraa dhumaarra jirra jechuudha akkas ta'uun malli waraanni har'a waraana keenya jedhee uummanni korma kennuu fi ololli akkasii adeemaa jiru kun uummata Oromoo isa of beeku miti kan kana gochaa jiru iyyuu kaan dabballoota olola siyaasaa fi warra kaan ittiin dammaqsuuf taasifamutu jira. Oromoon namni tokko iyyuu re'ee tokko kennuu irra hin jiru har'a waraana kana nyaachisuuf isuma jedhe sana gochuu qaba Oromoo beenzinatti naquu qaba lola kanatti ofii garuu keessa seenee wareegamuu hin qabu beenzina dandeettii isaan qabu yoo ta'e qoraan itti bobeessuu qaba qoraan hin qabu yoo ta'e immoo itti afuufuu qaba afaanii ofitti jedhe uummanni Oromoo kana gochuu qaba biyyi ofiiti qabachuu danda'u itti jira wanni amma adeemaa jiru olaantummaa saba Amaaraa habashoota gidduutti lola adeemu keessatti olaantummaa saba Amaaraa kaleessa cabetu dhiyeeffatamuuf deemaa jira. Ololli adeemaa jiru lolli gara kaabaatti baname lola waraanaan injifachuu qofaatiin hin goolabamu lola injifannoo siyaasaan dabalame ta'uu qaba. Amaarri yoo xiqqaate illee barreeffamte hojiitti hin hiikamne gaaffii sabootaallee deebisuu yoo baate mirga hiree murteeffannaa sabootaallee akka seeraatti kaa'e namni yoo humna qabaate hireetti qabaate illee hojiitti hiikuuf deemu jijjiiruutiin xumuramuu qaba. Dhaadannoo jedhutu adeemaa jira miidiyaa warra kanaa irratti. Uummanni Oromoo bulbuu isa tokkorraa bulbuu isa tokkotti darbuu fi lola inni isa tokko gargaaruu hin jiru har'a. Ilmaan isaa kana itti himuu qaba. Namni akkasuma miidiyaa irra taa'ee biluun eessa jira warri kuni lola rooketta walitti dhukaasu wal lolaa jira nurratti sabni xixiqqaan kun lamaan. Sabni guddaan hanga Oromoo ga'u garuu ilmaan isaa gilaashii xixiqqoollee baatte sana tuffata. Kanallee jabeeffachuu hin danda'u. Oromoo yoomiyyuu duubuma jira. Carraa dhufuuf bira darba. Carraa dhufetti dhimma ba'uu hin danda'u ofiis carraa uumuu hin danda'u. Nuti carraan uumne carraan immoo dhufetu jira. Carraa uumuuf immoo lola dhaabnee hin beeknu lola ta'aa jirraa jechuudha. Baadiyaa Oromiyaa hedduu qabanneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo baharraa kahabe bakka hedduutti lafa qabateera. Kibba bahaallee dabalatee lafa qabateera. Arsii keessa, Shawaa keessa, Karrayyuu keessa, Walloo keessa lafa qabateera. Kan hojjetamaa jiru lafarratti isa kana. Waraanni halkan tokkotti miti kan hojjetamu muka qobboo miti. Qobbooni ganna tokko lalisee bareedeetu bona itti aanu garuu hin ba'u. Hojii waraanaa akka qobboo har'a mul'ate borjiguu miti. Yeroo gaafata. Akka hundee qilxuu lafa keessatti gadi fagaatee guddachuuf fedha. Inni sun immoo buddeen kamuu raafamni kamuu hin jigsu qilxuun garuu guddatee hundeessaa lafa keessa ga'ee bargaabuu fi bara dheeraatti fudhata. Yeroo fudhatee irratti godhee waa hojjechuu qaba Oromoon halkan tokkotti bilisummaa dhufu hin jiru. Baabiloon halkan tokkotti jigde malee waggaa hedduudha ijaaramte. Waraanni bilisummaa Oromoo kanadha gochoota wanjoo gabrummaa baachuu hin dandeenyedha ijaaraa jirra. Dhaloota hiikkachuu hin dandeenyedha ijaaraa jirra. Hiikkanneerra yeroo adda addaatti hoggana ofii dhagahuutiin uummata ofii dhagahuutiin wallaalaan keenya akkaataa itti inni nutti dhiyaate dhagahuutiin hiikkataa turreerra. Dhaloota akkasiin taane ijaaruuf deemutti jira sana ijaarrataa jirra Oromoo. Bakka warri har'a akkasitti wal dhukaasaa jiru kun ga'uu fi yeroo nu gaafata ijaarsa nu gaafata. Warri kun halkan tokkotti akkasittiin hin ijaaramne warra akkasitti humnaa wal lolaa jiru. Gartuun tokko Oromoo gartuun gamaa Oromoo ergachuudha fe'achuudha barbaada dugda harree ergisaa godhate. Sana keessaa qabaachuu hin qabu Oromoo.
akka olola adeemaa jiru warra biyya diiguu jedhanii abaa'oonii akka godhee isaa waliin hojjeteedha nuti akkasitti miti hojjechaa kan jiru. Isa sana ka hayyamuu danda'u kaffaaloo faati uummata Oromoo miilli itti cite. Uummata Oromoo dubartii ulfaa finiinsuurra jirtu dhalatee biyyaaf ta'aa fi dhalatee biyya irratti ta'aa addan baane dhalatee shamarran taatii fi dhalatee dhiira ta'aa addan baane jechuu akkasii gadameessa keessatti warra ajjeese waliin hojjechaa hin jiru. Uummanni Oromoo inni beeka maaliif beeka? Sabbata isaarraa haadha hiyyeessaa sabbata irraa hiikkatee nu hidhachiise abbaa hiyyeessaatu gumbii isaa keessaa toltee ilmaan isaa hagatte booyyee karkarroo waliin wal aansoo wal qabee waan argate irraa waraana kana jiraachisee hidhachiise waan ta'eef inni beeku ni beeka. Oromoo immoo isa akka amma waraanni mootummaan kun harkaa qabu waraana kiyyaa mootummaan kun dhiiga kiyya jedhee adeemu ololaan argatanii akkasitti sangaa kennuu fakkaatu argachuuf wal akkasiin jecha ololli woboon Tigiree waliin hojjeta jettu immoo deemtii jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo of ta'eetu hojjechuutti jira saba isaa irratti hir'ate. Sabni keenya immoo waan kennuuf waan hidhachiifatee fi humna keenya irraa kaaseetu nu beeka. Kanaaf lola amma adeemu keessatti Oromoon naannoo isaatti to'achuu qaba. Warra kana immoo hirphaa gaanfuree baraa Eertiraa Itoophiyaa walolaa turtee sirbame har'a sirba yerootti inni jiru. Oromoon yeroo hundumaa namaa fi dugda harree ergisaa ta'uu irra hin jiraatu gatiittii keenya irra dhaabbatee namni hiikatee waa fudhachuun hin jiru. Yeroo hundumaa jala dhaabbannee baachuu hin qabnu. Gatiittiin Oromoo gabrummaa baasu gahuudha qaba. Waraanni amma wal waraanaa jiru lattan taayyuu Oromoo waraanaa ture. Inni har'a wal waraanaa jirus immoo olaantummaa Oromoo irratti anaaf malaa qofaati. Tokko yoo tokko injifatee humni baalaansi wal godhu iyyuu hin jiru mul'uu gammalee saba Oromoo duguugutu as deebi'uu deema. Uummanni Oromoo kan kaleessaa caala har'a du'aa jira. Tigireen illee kaleessa mana hidhaa keesseetu siyaasa isheetti illee hin wayyoo ta'e immoo akka barbaadetti nama ijaarrata gabrummaa mallee seera qabdu jala ture Oromoon. Har'a gabrummaa seera qabdu ishuu jala gabrummaan seera hin qabdu. Yeroon akkas jedhu uummati qabsoo dhiisee siyaasa dhiisee lola dhiisee gabbaree buluu jechuu nagaan. Tigiree jalatti irra guddaa Oromoon akkas ture. Har'a gabrummaa yoo fudhatteen bula jechuun dandeessu Oromummaa haaluu yerootti gaafatu irra dhageenye. Kanaafidha Oromoon gamalachuu iddoo tumsuun qabu garuu gamalachuu itti afarsuutu irra jiraata ofiisaa immoo saba gamna ta'uutu irra jiraata. Baraate bara moototaa inni hin kaase kanaafi Oromoo irratti ta'uu lolamaa ture malee yeroo waa'ee dhimma semetism habashummaa wal qabattu irratti dhufu jarri kun tokko. Kana immoo araara Eertiraa fi Itoophiyaa waliin ta'e irraa ilaaluu danda'ama. Oromootu immoo achi keessatti akka daaraa botoroo daaraa ta'ee hafe. Yeroo sanatti karaa sanatti Finfinnee keessatti hoteela guddaa sanatti yaamamee kan badhaafamaa ture ilmaan Tigireeti. Oromoo hedduun gaaffii kaase. Akkasuma nuu jennaani kuma tokko taatee yoo dhumatti ajajaa tokkotu kana hunda waliin qabee ajaje humni tokko hin badhaafamu ajajaa tokko badhaafame namni akkasitti amansiifamaa ture jechuudha. Ammas akkas ta'aa jira Oromoo. Jarri kun boru olaantummaa habashummaa kabachiisu anaaf malaa irraa kaafame waa'ee dhimma isaanii walitti fuudhatti tokko. Oromoon ammati akka bara lola Eertiraa sanaa ta'eetu hafa galata hin qabu. Lafee dugdaa biyyittii ta'eetu lafee dugdaa harree ta'e ka abbaan fe'e barbaadee eebbifatee bakkee irraa qabatee fe'atu. Kun ta'uu hin malle kanaafuu Oromoon biyya isaa kabachuu irratti ofii lolachuu danda'uutti jira. Sabni guddaan amma dhaga'u kuni akkallee qawwee baasuu hin qabu. Warri kuni meeshaa gurguddaa sadarkaa addunyaan qabu irratti hidhatee wal hidhachiise. Sun immoo buna Oromootu bite. Albuuda Oromootu bite. Qamadii Arsii Baalee keessaa galutu bite. Kanaafuu Oromoon lola akkasii keessaa bahee lola mataasaa tolfachuu biyya mataasaa tolfachuu walii gachiisuu hin qabu. Wal hidhachiisuudha qaba. Hamilee walii ta'uu qaba. Tumsa daboo Oromoon wal kadhachuu malee tumsa daboo halagaa fi Oromoo hiriirsuuf daboo wal kadhachuu hin qabu. Warri olola guddaa amma oofaa jirani biyyi badde Oromootu bada jechaa jirani. Yeroo tokko yeroo lola Eertiraa sanaan barataa baay'ee xiqqaa ta'eetiin ni yaadatta. Kaadiree yookaan dabballee ofiidiyoo tokkotu
Oromooni lola Tigraay gara Eertiraa lola jiru sana daangaa sana irra jiru keessaa harka qaban nagartan qabnuu jenne sadarkaa moo daa'ima taanee jirutti jennuu galee miti hin beekna akkasumas namaa gala qonnaan bulaan keenya hin beeka. Ebballummaa fahamaa ture jennaan mammaa garaachaa tokko kaase raachi bishaan keessa tokko teessi tokko immoo bosona gubataa jira argitee kootutti baana jennaani lakki an bishaan keessa jira itti raachi tokko jirti. Lakki booddee dhufanii finiini ibidda kana dhaamsuu fi bishaayyoo waraabanii sun rakku jetteen akkasittiin sadarkaa kanatti Oromoo guyyoomsanii waa waliin fakkaanni fakkeessanii finiini wallaalaa keenya qoraan godhanii gara waraanaatti yaasuu jiranii. Muddama keessa jiru beekna mootummaan kun waraana darbii duriiti dachaasaa jira. Oromoo qawwee dhukaasuu danda'u hundumaa dachaasaa jira. Lakkoofsi guddaan biyya kana keessa jiru galaafatamuu Oromoo ammas gola kana keessa ka jiru Oromoo bayi Oromoo itti keessaa bayi ilmaan kee baafadhuu fi biyya qabaattu biyya namaa ijaaraa hin hafiini isattuu galata hin qabdu dhaamsi kiyyaa waa'ee lola kana ilaalchise kanaa jettu jalqabbiin baay'ee dubbateera nan gabaabsa keessanitti geeresse dhiifamu. Homaa miti baay'ee gaariidha. Hayyee yeroo